Waaqoo jedhama. Adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa irraati. Nageellee Booranaa dhaladhe. Qabsoo Oromoo konseptii yeroo high school jiru argachuu jalqabe. Jaala tokko kaamu wareegametti wana ibsaa ture abbooma Mitikuu jedhama. Yeroo tokko waan topoogiraafii biyya Booranaa bakka bisaan jiran waan nyaatamu waan hin nyaatamne humniti diinaa meeshaa guddaan hagam akka socho'uu dandeettu akka socho'uu hin dandeenye information sassaabbiin aan jedhee achi jalqabeeti qabsoo Oromoo hawwiin Oromoo Oromiyaa walaboomuu qabdi uummata Oromoo bilisoomuu qabaa yaadu jedhu na keessatti dhalate. Achiin booda yeroo dargiin idgat behibret geeggessu jaala tokkotti innis qabsoof jedheetiin gara Somaaliyaa deemeetiin dure Shaalaqa Sallees Jaloo jedhama. Waan hidhannoo isaaf Jeneraal Taaddasee Birruu gidduu jiru nu taasaa ture. So sanyiin facaafame waggaa dheeraa dura garuu qabsoo irratti dabalamuun 1992 irraa jalqabeetiin miseensa ABO ture. Wal pirinsipiliin anitti amanuuf pirinsipiliin hojiirra oolaa ture. Waan waliin gitiniif ABO dhiisee bahee achiin booddee adda walabummaa Oromiyaa jaarmaa jedhu Moqdishoodhaan dheetiin dhaabne. Sunis karaa dheeraa deemuu hin dandeenye. Achiin booddee jaarmaa jaallee Jeneraal Kamaal Galchuu ijaaran piroogiraamii isaa waan jaaladheef jaarmaa suniin makameetiin hagammaa hojjetaa jira. Waraanatti hirmaattanii turtan jechuudha gara qabsootti hin galte? No, waraanatti hin hirmaanne. Yeroo ani qabsootti makamu biyya alaa ture. Biyya alaati jaarmaa konyaa jalqabeetiin hogganaa ta'ee aga damee siyaasaa irratti hojjechuu damee dippiloomaasii irratti hojjechuu hagas ol guddadheetiin amma immoo koree hojii geggeessituu adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa keessa jira. Isin umurii keessanitti qabsoo amma kana dabarsitanii deemsa qabsoo Oromoo akkamiin ilaaltani? Waggaa dheeraa itti fudhate warri jedhan jiru. Warri immoo haala gaariin deeme xaxaa biyyi kun keessa jirtu keessattuu haala gaariin deeme jedhu ni jiru. Akkamiin ilaaltan isin deemsa isaa? Qabsoo Oromoo rakkoo isii baay'ee beekuu qabda. Tokkoffaa qabsoon Oromoo maaliif ammana ture jetteetiin jette uummata dammaqaa dhabuu isaati. Lammaffaa jaarmaa jabaa dhabuu isaati. Sadaffaa hoggana kutataa dhabuu isaati. Arfaffaa diinaan keessaaf alatti marfamuu isaatti akka inni dheeratu godhe jedheetiin ilaalaan akka kiyyatti. Karaa biraatiin yoo ilaalteetiin jette ummati tokko guddatee fi qabsoon isaa hin shaffisu. Ummati tokko yoo dammaqe qofa yoo jaarame qofa yoo hidhate qofa qabsoon isaa shaffisiisuu danda'a. Kanatti nu jala irratee ummati keenya otoo dammaqee akka inni kutannoo inni qabuun hogganii kutataa ta'eetiin ture Eertiraa fuulduratti walaboomuu hin dandeenyaa turre. TPLF illee biyya keenya hin qabatu ture. Garuu jaarmaa leadership decision making godhu dhabuurraadha. Balaan kun hundi gaheetiin dargaggoon hariyyaa almaan kennaa amma dhumattutti gahee jechuu barbaada. Tole mee isin yeroo dhiyoo kana waggoota lamaan waggaa tokkoon dura wanti isin waltajjii irratti dubbattanii yeroo baay'ee biyya kana keessattuu warra Itoophiyummaa leellisan biratti baay'ee haasa'amaa ture wanni sun walgahii OLS irratti dubbattan. Mee waa'ee sana har'a ilaalchisu maalirra jira maal qabu?
ilaalchi sun jijjiiramee yookaan injiruu yoo yaa'an jechuu danda'u yeroo Oromoo mirgi isaa gonfate dhugaadhaan jedheera ammoo akka itti kaa'ame akka afaan Amaaraattiin jijjiirame akkan itti jedhee miti yoo viidiyoo sun kalaaltu taate yoo ilmi koo ani bakka kana rafaa ilmi koo bakka sun rafaa ruumi biraa ammoo abbaa fedhetti an keessa rafifadhaa jedhu suni nama gabaree ta'e tokkoo fi akka inni galutti akkas dubbadhe sababaan akkas dubbadheef maan namni tokko mirga qabaachuusaa akka hubatu yoo mirgi kun irraa hir'ateetiin jedhe akka rakkoo keessa galu yoo nagaan bahee nagadatee hin galin yoo nagaan deemee baratee hin galin yoo karaa irratti ilmaan isaa kaduu taate biyya akkasi biyya nagaa qabduu miti jechuudha biyyi nagaa hin qabne immoo diigamuun isii dhugaadha yoo fakkeenyaaf biyya gugurdoo mirgi uummataa keessatti ukkaamame Soviet Union yoo ilaalteetiin jette bakka 15 gargar cabaniiru Yugoslavia yoo ilaalteetiin jette bakka 6 gargar cabaniiru nagaan Ukraine nagaan Czechoslovakia Slovakiaan nagaan gargar bahanii jiru tokko na cunqursitee yoo jedheetiin yeroo garii nagaan gargar bahu jira yeroo garii humnaan gargar bahu jira ummati Oromoo ammas taanaan boris taanaan yoo akkuma kaleessaa kadhiitamu taate dubbichi deebi'eetiin bakkuma an jedhu suni deebi'a yoo ammoo nagaan argame mirgi isaa guutamee fi nageenyi isaa eegame qabeenyi isaa tifamee fi jedheetiin jedhe ummati bira waliin nagaan jiraachuu hin danda'amu yoo ammoo ati mirgan qabdu mirgaan sii kennu fudhadhu shaayimaan kan ummata Oromooti ka safarru taate rakkoon sun itti fufaa jechuudha akka rakkoon sun itti fufne jijjiiramee amma jalqabame kun waan Oromoon barbaadu guuteetiin dhiyeessaa jedheetiin amanaa cimneetiin irratti hojjechuu qabna yoo cimnee irratti hojjetin warri nattu nyaataa tagabuu bultaa jedhu suni boris deebi'uu hin danda'a ilmaan Oromoo harka qabatteetiin jabaattee hojjechuu qabdi waan an jedhu sun hambisuu fi ummati biraalleen saba Oromoo amanuu danda'uu qaba saba Oromoo waliin hojjechuu danda'uu qaba kabaja saba Oromooti kenne ufillee kabaja ufillee argachuu danda'uu qaba yoo kun hin guutamin akkamiin laf nagaan hin jirretti akkam namni tokko uumuu danda'a kana rakkoon ka ture anin afaan qotee bulaa galuun dubbadhe malee it is scientifically correct there was no wrong in it kana kan sin jechuu barbaade amma jijjiiramni gara biyya kanaatti dhufeera isa akkamitti ilaaltan Well, jijjiiramni dhufeera jaarmoota siyaasaatiif balbalti banamteerti ummati sodaa tokko malee walti qabameetiin haasa'uu danda'eera kun guddina guddaadha seenaa Itoophiyaa keessatti hireen akkana takkaan turre waggaa 150 ka darbe Itoophiyaan hiree akkana argattee hin beektu waan gubbaa gaditti dhufa malee wanni ummati jalaa ol jedhu takkuma hojii irra oleen beeku bulchiisii Prime Minister Abiy hiree kana banuun gootummaa guddaadha kutannoo guddaadha namni waan akkana godhuu danda'u kutannoo guddaa qaba jechuudha beekuma guddaa qaba jechuudha biyya kana madaa isiin keessa turte deebisee fayyisuu danda'a jechuudha Abiy Saayee lama kutannoo guddaadha waan kan introduce godhuu danda'uun isaanii gooftaan keenya ummata keenya jechuun danda'uun isaanii is unbelievably waan guddaadha waan nama Itoophiyaa keessa jiru dubbachuu danda'u miti ani baay'ee isaan dinqisiifadha maaliif kana godhanii ummata uf duuba hariirsu akka inni hiriiram godhuun marvelous job ani
akkaataa itti afaan ittiin ibsuun qabu. Meeqa gara fuulduraatti maal hojjechuudhaaf jirtu akka dhaaba keessanitti gara biyya kanaatti maal qabdu? Akka dhaaba keenyaatti uummata ijaarraa. Akka dhaaba keenyaatti uummata Oromootiif uummata biraa walitti firoomsina. Akka dhaaba keenyaatti akka dimokiraasiin hundee jabaarra ijaaramu feena. Akka uummati keenya namni inni filateen bulu feena. Kana hojjechuuf qophii irra jirra. Galatooma. Horii bulli.